Dhiira irratti tarkaanfii guguddaa fudhatanii addaam ka'eeta kuni giiftii ko nu jabeessa malee akka dhiirotaatti nu laaffisu. Naaf dabaliidha yaadni kee tole rakkoon qabu ammas waan dogoggortu yoo jiraatu siifan dabala. Indaanqoon kan gadjettee mana seentuu fi dhiirana ishee futuun taane kabaja manaaf jetteeti. Kun immoo kabaji keenya immoo sodaa isinitti hin fakkaatin. Dhiironni kana booddee jaalaaf aarsaa kaffaluun hin jiru hin fakkaatu. Baay'ee dubbatta kan biraa lafa miidhama keessatti himuu dandeessaa? Maaliif yeroo hundaa shamarranii dhiironni aarsaa kaffalu? Waan tokkoon sitti hima. Kun immoo akka biyyattiitti waan rakkisaa ta'eef akka biyyattiitti dhaabuudhaaf murteessineera. Fiilmii irrattuu Roomiyoon Juuleetiif jedhee inni bishaan of nyaachisee aarsaa kaffale suni kisaaraa guddaadha. Toleen jettu kaa namni numtuu akka kee arraba qofaa miti inni kaan jaalala dhugaas beeka. Atis waa'ee laphee jaalalaa soofta'i. Lukkuun si'a sadii nama kantu si'a sadii. Maal godha? Jaalalli keessanis feesbuukiin jalqaba immoo ragee bilookiin xumurama kanaaf maaltu waliifama nama jetteetu. Feesbuukii amachuu jalqabdan immoo jettanii feesbuukiitti dabartanii. Ilaa giiftii ko waan tokko sitti immoo feesbuukiidhaan mana meeqatti ijaarame. Nuunis feesbuukiidhaan bara baay'ee nu soobdan. Safuu malee suuraa achirratti agarru lafarratti hin jiru. Isaatu balleesse malee feesbuukii waan ga'e tokko hin qabu. Gurbaan ana otoo wal kabajne wayya baay'ee daangaa darbaa jirta. Nuti dhiironni yaada mootaa qabannee nooraa jaalalaa ijaarra malee daangaaf jaalalaaf ijaarres hin beeknu isin ijaarrus. Dhugaamoo isintu moo? Utuu jennu wanta kana qola jalaa rukutu. Jaami maaf ilaalteeti? Eenyutti agarsiisuuf akka biqila farsoo bakkeetti haftereeti. Waan tokko sitti immoo anaan kolee rakkoon qabu. Foonni dadhabaadha. Foonni dadhabaa waan ta'eef lubbuuwwan tokko qoruu dandeessa. Kanaaf jedhee malee ankoo rakkinaan qabu. Ati mataan keeyyuu qorraafte maaliif ilaalte? Ati ni ilaaltu kunooyi. Yoon ilaalis kan gooti maaltu si galche? Maaltu kan kee godhee qaamni keessan qaama keenya. Qaamni keessan qaama keenya waan ta'eef wanta asirra jiru hundumaa ilaaluuf mirga qabna nus. Harma keenya ilaaluu beektu silaa amma ni jigutti silaa kaampaasii kanatti harmi shamaraa yoo dhaabbate malee hin jaallattani yoo. Eenyutu akkas jedhe nuun yoomi jigaa fi dhaabbatan adda baasne nuun kuni diinadha oduu diinadha kuni shira diinadha kun gargar nu baasuufitu xaxamaa irra malee kana immoo adda baafannee irratti dammaquu qabna nuun kun malee nuun dhaabbataadha jigaadha waan jennu tokko waan addaan baase tokko iyyuu hin qabnu nuun. Beeknee addaan baasu jechaa jirta? Akkamitti adda baasna yoo utubduun jirtu? Utubduun immoo maali? Isheettiin qabsiisanii istireetii dhaaban. Ciigaa sa'uu keetii ciigaamaa wayi. Giiftii bataartaa na rabsaarta seera kabaji. Ati iyyuu seera kabaji na sodaatti seete? Keessa ba'aa jirta giifti. Ati immoo keessa turaa jirta. Armi keenya jinnaan nuun jaallatan jette isa immoo dhugaa isaa sitti himu. Armi keessanii fi mootummaan abbaa irra yoomiyyuu dhaabbateenaaf. Ammas dabaleensiin dhaggeeffadhu armi keessanii fi mootummaan hamaan yoomiyyuu dhaabbateenaaf. Lamaan isaanii immoo kuffisnee agarreera. Raagaa guutuu of hirkaa qabna.